Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun Wallo News Network. Olma har'a hagayya yookiin baatii itti aanu sadaffaa guyyaan sadaffaa harrii ala Walloon keessa oole. Aanaaleen lama keessumaa keessaa waan hedduutu jira, waan haarawaa. Inni sunis maali yoo jettan karaa biraatiin asiin shaneetu lolee, karaa biraatiin asiin duula deemtuu, isa kaaniin shanee, isa kaaniin duula deemtuu isa jedhuun dubbii dheertuu rakkoo uummatarraan gahan odeessaaleetu jira. Egaa odeeffannoo walloorraa oolmaa walloorraa har'a odeeffannoo qabnuun aanaa baatee irratti shiftoonni akkuma baran nama tokko ajjeesaniiranii shiftoonni naannoo afarii ganda daamatoo jedhamu ammallee namatu du'e. Nama ajjeesanii akkasumas ammoo gabayaa bakka suuqa odaa jedhamutti namoota nuti ofuu asuu tasgabbiin jiru duula hin deemnu jedhan milishoota mootummaadha dhaabanii qawwee irraa hiikanii jedhanii. Odeeffannoo biraatiin lola kaleessa dawwee harawaa irratti tahameen waraana bilisummaa Oromoo balleessina isa jedhuun bosona dhaqanii qawwee waraana bilisummaa Oromootti bananii achiin booda waraana bilisummaa Oromootti haga ta'e qawweedhaanii isaa salloluu dhiisanii uummatatti garagalanii waan raawwatan keessaa namoota dhuunfaadhaa abbaa ilma fakkeenyaaf nama Nuuruu jedhamu Nuuruu Garfaa ganda yookiin radda Adaaloo bakka jedhamu hidhannoo wajjin qabanii deemanii namoota uranee godaananii yookiin horii bira godaansanii jiran hedduu reebanii kaan namoota dubartii fuula shaffanattuu shanee yoo taate silaallaa jedhanii uffata irraa fuudhanii namoota uleen tumanii milishoonni waan hedduu dalaganii waan kaleessa yookiin ganda ajoo irratti dalaganiidha. Kuni uranee salaamarraa kan ka'an hidhattoonni kun karaa shanee balleessuu duule jedhuun qotee bulaa hedduu bosonatti akka baqatee fi kaanis kan warra argatan kaan uleedhaan tumanii kaan dubartii fuula shaffanattuu shaneetu wayaa dubartii uffatee nu baqatuu jira jedhanii shaneen isaan eega ganamaatti qawwee akkasitti tuman bakkuma shaneen hin jirretti yookiin bosonumatti akkasumaan dubbichi dhedheeraadha. Kanaafuu rakkoo akkasiitu uumame milishoota suuqa bakka odaa jedhamutti gabayaarra jiranitti waamanii duula deemtu isinii jedhaniini nuti duula hin deemnu gannaan horii keenya lafa keenya kana guyyurraa namni dhiifnee hin deemnu jedhaniini jennaan kun aanaa baateeti. Aanaa baatee ganda daamatoo bakka gabayaa odaa jedhamu. Daamatoon tun bakka namni itti du'edha. Gabayaa odaa bakka jedhamu akkas godhanii yookiin hujuba bakka jedhamutti immoo namni har'a shiftoota kanaan du'e sayyoo diimaa nama jedhamu. Yookiin sayyoo nama jedhamu shiftoota afarii kanaan ajjeefaman. Waa'een nageenya uummatichaa kan isaan hin dirqin, waa'een nageenya aanichaa kan isaan uumaa hin dirqin, afacolloonni gabayaarra bakka qotee bulaan gabayaa dhufetti waamanii warri qawwee mootummaadhaa harkaa qabdan nagaya eegsisuu, anaa eeguu maal inni jedhu booda amma Itoophiyaatu diiggatuu fi hayyaa garaa lolaa jennaan nuti rakkoo asiituu hiikuu hin dandeenye wanna deemnee walqaa'itti deebisiisuudhaaf yeroon hin jiru jedhanii fakkaata gaa'e akkasitti keessa beekanii jedhudha malee milishoonni kun wanni isaan jedhan nuti biyyi keenya asuu tasgabbiin qabu humna keenya ol tahee uummanni keenya guyyurraa du'aa jira deemuu hin dandeenyu jedhanii battalumatti nama shaniin meeshaa lafa kaa'aa jedhaniini warri biraatis meeshaa mootummaa sanitti kottaa fidaa akka jedhamee nutti himanii waan gaarii ta'eera kuni meeshaa biyya kan keettiin eegganne maal gochuu sitti hidhan gize maahu buchullee yoo abalu jeefte malee maal jetti malee isa jedhuu fi itti hidhan. Maaliif waan kana dubbanna birqii isa jettan yoo jiraate birqi kun maaliifini kanarraa laallattanii warri har'a minishaa bulchiinsa gandaa biyya keessan irratti biyya tasgabbeessuu jettanii amantan isin walaakin dubbiin biyya tasgabbeessuu bira darbee obboleessa kee ajjeesii bira gaheera. Achirratti wanni godhamuu qabu gabaabamatti yeroo bakka akkasiisin jedha yoo dirqama qawwee tahe qawwee isa saansitidhan miti isa dhuunfaa keetii hayyaa qabadhuutii gara bakka lolaa isin jedhan hin ta'u jedhuun dirqama keeti.
fakkeenyaaf amma jarri kuni qawwee bakka sanitti na kottaa jechuun ni mala. Garuu dhageeffadha. Garuu akkaataa namoota kanatti xinneessan isin biyyaaf hin duutanii warra biyyaa duutti qawween kennamuu qaba akkasii waan hedduutu haasa'ama. Qawwee mataa keetiituuhu biyya eegduu siin jedhu immoo tokko karaan gabaabaan biyya eegduu waradaa yookiin zoonii deemtanii biyya eegduu malee gara biraan deemtan maal siin jedhanii makiinaa kortaa achiin booda si buuteen kan jiru. Akka namticha warra murkeenyaa jara agartan warra xiloota harka qabame Hararirraa, Baalirraa, Jimmarraa bakka hojjetatu jiru hin shakkamtaati jedhanii qabanii mana hidhaa geessanii mana hidhaa sanitti waan itti qara'anii xiqqoo mataa isaadhaa gara ofiitti sirreessanii achiin booda bakka masalxanyaa yookiin leenjii waraanaa geessanii achiin booda gara bakka maarragamuudhaa geessanii jechuudha. Kanaaf rakkoo akkasii kanarraa of eeguudhaaf akkuma jarri kun jedhe akkuma warri jiraattonni ganda odaa yookiin ganda daamatoodhaa harrama bakka gabayaatti jedhan kana minishoonni kun fakkii minishoota baatee kanarraa fudhatamuu qaba jedheetiin yaada. Inninis biyya ofii kan tasgabbii hin qabne biyya ofii irra kan ajjeefamuu jiru qaamoonni nu ajjeesuu jiru biyya isaadhaa eeguudhaaf yeroo bakka akkasii deemuu qabdanii. Kunillee dhugaadha. Jaarraa Walloo nama ganda Booraarraa nama hedduu qabanii dhoksanii yookiin asii buutee dhabamsiisaniitu jira. Nama 3 hanga 4 barsiisaa dabalatee nama Oromoo urgaa'uun fedhanii barsiisaan kun kan Oromiyaa dhufe yoo ta'e hin mala. Namoota maqaan isaanii ammaaf ifaan galin nama haga 4 asii buuteen dhabameeraa jedhanii kuni aanaa Dawwee Hawaa magaalaa Booraarraahi. Dubbii kaleessaatiin wal qabatee Uraneerraa namoota Caffaarraa eessarraa bakka bosona horii tikfatu deeman gandarraa facaasanii karaatti nama hedduu uleedhaan miidhanii dubartii fuula uffattu shaneetu dubartii fuula uffate fakkaatee nu baqatu jira jedhanii dhugaa dubbachuuf jarri kun ofitti amanuu akkamii akka qaban nu baqatan jedhanii amanuun isaaniitu gaariidha. Ofitti amanuu qaban jedheetiin amana. Bakki isaan qawweetumaa oolan achuma jira jarri dhugaa dubbachuudhaaf achumatti kan hangatti tumetti tumee bosona keessa kan jiranii. Jiraattonnis kan hime warra shaneedha osuma harganii osuma warri suni asuma qawweetti dha'uu isaan itti dhiisanii uummatatti ol garagalanii uummata akkas godhanii jiran. Isa kana odeeffannoo sana ammallee irra hin deebi'a. Odeeffannoon jiru aanaa baateedha ganda daamatoo ammas bakka hojuba jedhamutti nama Sayyoo Diimaa yookiin Sayyoo Muhee jedhamu ajjeesanii kuni odeeffannoo har'a jirudha. Odeeffannoo har'aatiin ammallee gabayaa bakka Odaa jedhamutti minishoota walitti qabanii hayyee gara lolaa gara Itoophiyaan bakka diiggatu jirtutti deemtu jennaan nuti asittuu rakkoo dhibba qabna deemuu hin dandeenyu ammallee gannaan uummata keenya du'a keessatti dhiifnee isa deemna. Qawween kan nutti kenname yoo lafa keenya kanatti eeguuf ta'e akkasii yoo taane jedhanii itti kennanii jedhanii nama 5 achumatti irraa eeganii warra kaanis akka irraa eeganii himanii kuni wanni faayiduuf waan tokko inni kuni maali irraa barattan biyya ofiirraa ati biyyi kan kee du'ee moo jiraatee kan hin beekne ati jirta moo du'ee kan hin beekne biyyi keetis yookiin uummati keetis deemtee eessatti du'uu deemtaa keessa akka aanaa baatee fa'aa namni baadiyyaatti rakkataa jiru namni uummanni gammoojjii yookiin gara daangaa afarsaniin hedduu kan rakkataa jiru minishaa biyya sanii walitti qabanii isintu rakkina baree isintu gara barbaade deemuu jira hotaatee deema minishaa maalii dhugaadha namni keenya minishaa isaa ta'uu waan fedhaa gaafa hee jedhame walumaan lola ofirraa lola wajjin lola. Kanaaf akkas godhanii jedhanii asumaan maatii Sayyoo Diimaatiif jajjabina hawwina Sayyoofillee rahmata kadhanna. Kun hojii guyyaanii taheera barameera guyyutti abalu du'e qawween dhukka'e har'a eenyu du'e jedhameetuma qarbatuu malee wanni biraan jiru. Kana eegsisuu kan qabaataa ture eenyu? Kan kana eegsisuu malee silaa eenyu ture? Dhugama hojii uummataas hin ta'a. Warra kana eegsisuu malee ijoollee biyyaa waggaa walitti qabanii hayyaasin duula deemtu jedhaniin inni biyyichinni kun isaan hin dhibne.
Indi binis uga sinif gale isa kana gama biratin ana dawi harawarratti akkuma kana nama cafaquun walitti tumuun dubartii shaneen eegayemii hijaaba uffate shaneet hijaaba uffate kan jedhan xiqqeessuu bas aham shay ummata kana xiqqeessuu namni tokko waggaa dubartiin irratti fattashamtu dubartiin isaadhaa fuudharraa fuudhamtee ati shaneedha moo maal akka taatu silaallaa jedhaniin dubbii ciccimtuudha jechuudha dubbii isaantu fahama kana maal akka ta'e hin baaf. Waan nama gaddisiisu garuu minishootuma fageenyarraa gandaalee fageenyarraa ganda san bakka san iduun taane fageenyarraa dhufanii fi akkasumas ammoo buchulloota dhalatootuma bakka kanaa ta'anii mar'aamanii akka dhufanii abalus jedhanii namoota kan tumsiisanii kan namootuma fuulan beekne kan caffaarraa dawaa caffaarraa horii godaansisanii dhufanii bosona tiksan akkasitti qawwee irratti tumanii ummati kaan baqatee kaan bosona keessa namoonni dhuunfaallee qawwee itti dha'ee ofirraa lolee achiin booda ummata nagayaatti kan harka qullaatti deebi'anii tumuu gandarraa baqachiisuu warra gara bosonaa gadi urguu qarqaraatti gadi maal jedhe akkasii reebuu fi namoota muraasa tumanii kan qabanii deeman haga nama afur bira himanii abbaa fi ilma nama Nuuruu Garfaa jedhamuu fi ilma isaa hidhannoo wajjin qabanii deemanii akkasumas ganda tokko maqaan ammaaf kan nuun gahin nama tokko qabanii deemanii jechuutu dhagahama. Hojiin guyyaa guyyaadhaa kan walloodhaa kana ta'eera biyyarratti. Gama biraatiin ammoo duula deemtu jedhaniini akkuma kaleessa agartan footoon yoo finne amma Itoophiyaa jiga ooshinaa zarraaf qabaana gadhiisaa jedhanii garatti deemaa jiran. Faannoon hojii isaadhaa jalqabeera. Hojiin isaa asumatti eenyummaa isaa kabachiisuudha. Eenyummaa faannoo, eenyummaa kaleessaa deebisuu, eenyummaa isaadhaa isa yeroo kamii deebisuu. Sanumarratti karasitti hojiitti sheeneeru. Kantiibaa Shawaroobiit ajjeesanii kaleessa warra to'annoo seeraa jala ooshina jedhee itti dhaqee ofirraa lolanii lolatti bananii kaleessa sa'a kana lolatu ture yookiin dhukaasa cimaatu ture Shawaroobiit. Ati immoo ka'iitii Itoophiyaa kabachiisiisin jedhan. Waraanni konoleeronni fi jeneraalonni dhaqanii harkatti kennataa jiran waraana uummata waliin amanne walitti naqanii zamachaa Minilikii fi qeerroo walloo akkamitti bakka tokko keessee diina loli jettan yemmiyee Minilik lij jedhee lolaa barbeektan jirtanii walitti deema dubbiin kun ati akkam jettee dhaadatta gaanni ilma miyyee Minilik jedhee lole akkam jettee dhaadattee lolta dubbiin akkas taate. Baqatanii deebi'an dhugaadha. Ofii dhaqanii konkolaataa meeqaan laga burqaatii fi karaa Affar gadi darburra gadi bu'anii dhaaddatanii bu'an. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuu isa jedhu sanii. Irra guddeessa wanni bu'eef dhugaa walitti himna. Ummati walloo ummata hidhate waan ta'eef nuti qawwee itti jalqabna ummati ni fixaa jedhaniiti. Ammaan dura kan barame akkasi. Kan barame garuu warra birratti malee waraana bilisummaa Oromoo irratti namoonni beeka warra bosona jiru san ummata isaanii Oromoo akka isaanii ilaalcha siyaasaatu adda ta'ee jennaan har'a qawwee walii dhukaasanii malee warra biraa kan taane namoonni beeka eenyuunuu waraana bilisummaa Oromootiin balleessa jedhee hin deemne. Irra guddeessanni kottuu qawwee qabdaa yoon waliin hin deemne isaanii waliin jennees waamna jedhanis qawwee qabatee gadi deddeemeetuma deebi'uu barbaada malee dhaqee ilma adeera isaatii fi ilma ishuma isaa ajjeesuun barbaada. Dhugaan jirtus isa kana kanaaf kan achuma achitti waa takka godhuu dadhabanii deemanii qawwee tumanii gaaf kan du'anii gara kalaa jiran. Lola kaleessa raawwateen hanga ammaa kanatti gama bilchiginnaatii namoota rukutamaniiran isa jedhu numa dhageenya ambulaansiin deemtee nama fiddeetti numa jedhu numa dhageenya hanga ammaatti garuu jarri akkuma baramanii dhoksu abalutu dhaameera hin jenne gama waraana bilisummaa Oromootiin hanga odeeffannoon nu gahetti namni tokkollee akka hin dhaamne waraanicharraa akka waa tokkollee hin dhaabne waraanni isaanii akka jara kanaan miidhaan tokkollee irra hin geenye odeeffanne. Kan jechuun miidhaan bilchiginnaa irras gahee hin jiru waraana bilisummaa Oromoo irras gahee hin jiru miidhaan uummata irra gahee garuu lakkaa'amee waan dhumu miti biyya ofii irratti xiqqaatu reebamuu tumamuu hidhamuu fi hidhannoo hiikachiisamuu gawaan akkana jedhamee haasa'amuu miti.
Akasaan beeku jaarraan yeroo isaa sun ilmiyyee miliik jedhan akkam jechuu qaban jedha maal jedha ka faannoo walloo jedha faannoo walloo jechuun dhorkameera misraaq amaaraa jedhama karramuufaan yookiin warri dirree roqaa suni nuti faannoodha nuti amaara tuqamee jenna maal jedhanii yeroo duroo haasawanii amma nama mirree jedhamu fuudhanirra kaan faannoo walloo san achi booda walloo jechuu kana nurraa dhiisaa wallo kun hatta hiikkaan isaadha nuun taane yeroo dubbatu amma namicha mirree jedhamu itti gaafatamaa faannoo walloon jedhamu jedhaniini wagga duraa karramuu godhatanii turanii karramuun intahu jedhanii nama mirree jedhamu godhanii yeroo ibsa kennu misraaq amaaraa jedha garuu bakka biraatti yeroo ikkasii wal fakkaataan kennamu የጎጃም faannoo የጎንደር faannoo የከሌ faannoo የወልቃይት faannoo jedhama jechuudha maqaa walloo hanga lagatu takka bira gahan misraaq amaara bahaa jedhan bas yoon taane fakkeenya maqaa isaan fidanii dhufantu jira maqaa sun yoo fudhatamne maqaa kan mataa ofii fidatanii dhufan inni mataa isaanii midraganyii laakoo malzaa maarroo waan akkasii maqaa mataa ofii qaban laakoo malzaa maal jedhanii turan walloodhaan akkanumaatti biyya keenya immoo dhufanii si akkam jedhani midraganyii jedhan midraganyii tahee midra xifaa tahee waan isaan beeku hamshee midraganyii jedhan kanaafuu faannoota sanii wajjin dhuguma walitti himna kaambii keessa yeroo dhaqxu zamachaa minilik jedhee asitti gara yeroo lololu akkamitti hojii loltaati xiqquma takka jaalattus jibbitus sitti himneerra warra zamachaa minilik jedhe miyya minilik jedhu sanii wajjin loluu deemta ልዩ ኃይልን ፈሳም ጉሙዝ ገጀር ወገርቴት አኩመ ሳን ፈሳም ኦሮሞ ሲንጀራል የኦሮሞ ልጅ ወያቱ ለጂ ወንዱን ማልተኒ ነምቺ ዲረን ዳሊኒ ወልተለ በቃ ንት ዳልት ሁንደ ቢክነ ራን ፊና ጀደኒ ሮዳ ደንደገሰሚ ወርሻዋስ ሰኒ ወጂኒ ለሉ ዲምታቲ ጃላቴ ጅብቴ ሰኒ አጂ ለሉ ዲምታ ዱገማ ወልት ሄምና ወልራም እንቦል ከስራ ኤገሙ የሮች ረግቴ ከረሙ ፋጀለተ ሂሪርቴ ምስራቅ አማራ ፋን ነው ጀተቹ አከስ ጀደምታ kanammo jaalatte qeebalte yerootti siwaamne lolin sirri jedha ijoolleen baatee kun qawwee kan mootummaatiin miti kan of bitatan yoo dirqamni hiikkatuu dhufe hiikkatuu qaban malee warra zamachaa minilik jedhu wajjin loluu hin qaban waraana Itoophiyaa ta'uun hanga har'aa akka kabajaatti ilaalama waraana Itoophiyaa deemtee raayyaa ittisa biyyaa taate akka siyaasaa biyyattiitti dhaqxee kabaja itti makamtee loltee du'atee jiraattee sun akkasanii ajandaan Itoophiyaan itti bultu kan warra aangorree duuti haa ta'u malee biyyaaf lola jettee xiqqoomallee of sobda minishaa walloo taatee yeroo deemte garuu dhugaan jirtu jaalatte jibbite namni jeneraal tokko kophaatti si ijaaree akka nama Ugaandaa dhufeetti maqaa mataa keetii baafattee sanammee warra sin dhaabiin ajjeeftanii bara moos rashiideetti warra sin marziin ajjeeftan yookiin warra sin ganuun ajjeeftan eenyu ammatarree Maamma Bashirii eenyuun dhaaddattaniiti achitti akka eenyutti biyyarra lolla jettanii dhaqxan jaalatte jibbitee ilma bichuu akaakayyuu miyya minilik jetteeti kan loluu qabdu warra zamachaa minilik jedhu wajjin deemte qalma isaan qalan nyaatte jaalatte jibbitee haqni jiru kun maqaan kan keemmoo hin jedhamta faannoo misraaq amaaraa faannoo lola ati deemtes lola walqaayit deebisuudha waan ta'eefuuhu misraaq amaaraa faannoo jedhamuudha qabda jechuudha. Alaa jihaal rakkoon odeeffannoon jiru sanii inni bira maal gochuu qabdan jedhuuf biyya kan keenya yeroo dhiftee deemta. Fakkeenyaaf faannoon Makkoy karaa Makkoy jechuun Kamiseen gama warra beekneef lafa Walloo Waladdee Harbuu karaa Maajatee karra qorii fi gara Makkannaa gadi warri Ifraataa gadiim kana jiran asumatti loltu suni faanuma biyyanaa taatanii asumatti leenjitanii fardoota juuntaadhaa loltu
jedhameeni fardooti juntaadha akkuma beekamu Oromoota Wallooti. Kan ammoo communicationti aanaa keenyaa kan godina keenyaa jedhaa jira. Dhugaa miti. Saamsiftuu wayyaaneedha, kophee wayyaanee, farda wayyaanee waan akkasii jedhaa jiran. Kanaafuu jara kana loluu deemtu sin asuma teessuu jedhanii asumatti salaxalsiisan. Keenya immoo mataa gadii garfa mataa gadii baatee keessa bu'eeti daangaa Affaar kottaa deemtanii Walqaayyii deebiftanii. Kottaa Misraaq Amaaraa faana wajjin deemtanii raayyaa loltanii. Raayyaa Oromoof deemsuu miti kan lolaa jedhanii lolus Amaaraa godhuuf malee. Kanaafuu lolli walloo laallatu miti isa jedhuus kana wal biraan gaha. Ergaan kuni irra deebi'aa odeeffannoo walloorra jiru kanaafi maal godhu akka qabu uummata walloodha waa'ee waraana kanaa wal qabatu. Ganama galgala iyyaa jirra wanni jedhu jiru kuni biyyarra gaafa geesse nama biyya miidhugaa agartee kamuu gate walloon biyyi shiiggatu qame waan akka gootu ni beekti. Garuu asii kaatanii ajandaa tokko galmaan gahu jecha biyya keessan dhiiftanii hin deemina waraanaaf hin deemina isa jedhu odeeffannooleen jiru isaan kana ajjechaa obboleessa keenyaa Sayyoo Diimaa yookiin Sayyoo Muhee ganda Daamatoo bakka Hujuboo jedhamutti ajjeesan shiftoonni kuni ajjechaan kun akka dhaabbatu akkas godhaa yookiin ka'aatii waliin eegaa uummata keessan tasgabbeessaa jechuu duuntaane mootummaan kan dhufe Itoophiyaatu diiggatuu fi dhugaan isaadhaa Walqaayyii deebifnaa kottaa jechuudha. Faannummaa deemtanii jedhee milishaa kaafnaan nuti asitti rakkoorra jirra. Qabeenya keenya midhaan keenya bakka itti dhiifnee deemnu hin qabnu jedhanii jennaan qawwee lafa kaasii warra Itoophiyaa du'uun miti baandaadha jedhanii qawwee irraa fudhatanii jedhan. Kuni gaariidha. Meeshaa kan isaanii baaga ta'ee bakka fudhatanii. Kan dhuunfaatis yoo fudhatu ka'an akkanuma jedhamuu qaba malee biyya kan kee biyyaati halkanii guyyaa du'atutti wanni gochuu hin qabu. Waan tokko goyyomsamanii Itoophiyaa du'uun kabajaa akkasii Itoophiyaan gaafa biyya alaatiin faranjiin weeraramte yookiin Soomaaliyaas ta'e Eertiraa, Sudaanis ta'e Keeniyaa gaafa biyya alaa lole akka biyyaatti waliin qabna. Amaaras taate Oromiyaa waliin qabna biyya isaan loluun tokko. Amma garuu haqiiqaan lafa jiru namni faana wajjin loluu deeme aslan nama Itoophiyaa loluu deemedha. Fakkeenyaaf Eertiraa wajjin ilmaan Tigraay lolaa jira. Tigraay jibbinas jaalannes Itoophiyaa warra Itoophiyaa har'a jirtu tana keessatti gahee guddaa qabu turani. Goota Itoophiyaa jedhamanii jajamaa turani. Isinis beekta wajjumaan jajaa turtanii. Warri har'a aangoorra jiru kun hundi isaanii ilmoo jara saniiti. Abbaa ganteetii abbaa arrabsitee tokko tahuu yaaluu jirti. Dhuga dubbachuudhaaf warri har'a aangoorraa nama ajjeesaa jiran irra guddeessi isaanii warra buchulloota isaanuma beeknuu saniiti. Akkaataa isaan itti jajuu turanii fi akkaataa isaan gadda mallasaa taa'anii fi akkaataa addunyaan baaga isaatiin jirtu jedhan. Xiqqaa haga guddaa sheekii hanga qeesii haga namni sadii baaga boo'e jannata seena namtichini jannata olaanaa akka sheenuuf namni bakka jirtanii daasii dhaabbadhaati boocha mallas taa'aa jedhanii daawaa godhaa turan sheekoleen qeesoleen dhugaa dubbachuudha. Itti gaafatamaan majlisa Lubnaanii dhufe sanii Finfinneetti akka kiyyatti fatawaa kiyyaatti namni sadii boo'ee baaga qabree kan jannataati jedheera. Kanaafuu akka inni jedhutti mallasaa nama jannata keessa jira jechuudha. Kanaafuu warra mallasa jannata kaahanneeru jedhutu har'as garagalee hammeenya wayyaanee nutti haasaa jira. Isaantu as garagalee har'a farda wayyaanee maarroo wayyaanee arraba kaleessa arrabsamaa ture. Nama gadhee ingizimaa bakka itti arrabsanii deemee nama biraa arraba arrabsasanii arrabsaa jechuudha. Kanaaf tasgabbii biyya ofii irratti gochuudhaaf ummanni maal gochuu qaba? Milishoota olii fi gadi deemanii waan akkasii dalagan kanarratti maal gochuu qabama? Isa jedhuuf fakkeenya waan boonsaa hojjetanii milishoonni baateedha kuni jechuudha. Du'a oolchuudhaaf Oromoon ofii eeggatuu qaba. Waan hundaa biyya ofii eeggatuu qaba. Wanni jennu jiru ana kanaas ta'e karaa shawaroobitii amma jennu kana faannoon halkanii guyyaa olii gadi utaaltee wal ajjeestanii dubbiin ciccimattee itti achitti uummata jillee kana hedduu ofirraa lolaniiranii ammas yoo dadhabamanii dhufan uummanni sun uummata ofirraa deebisuu ta'uun maamannaa haa ta'u malee maddii dhaabbachuun ni barbaachisa mooraaliidhaan waan danda'ame hundaan maddii dhaabbachuun nama barbaachisa akka ofirraa lolan. Eega lolame eega baqatee barandaa deebi'e eega kadhataa ta'e wanni ati gootu jiru kijiba.
Kanaafuu har'a maddii dhaabbatudha. Aanaa baateedha akkuma kana hedduu rakkoo keessa jira. Karaa aanaalee jiddu galeessaa immoo milishoonni bilchiginnaadhaa shaneeti jira jechuudhaan rakkoo adda addaa keessaa jiranii. Ergaan har'aatii fi akkasumas odeessaaleen kana turanii irraan deebi'aa odeessaalee jiran obboleessa keenya Sayyoo Diimaa yookiin hoo Sayyoo Muhee nama jedhamu afaroonni har'a ajjeesanii afaroonni kun hidhannoo guutuudhaan dhufanii diroonii lafarraa warra Itoophiyaaf du'u warra Itoophiyaaf ajjeesu meeshaan itti hidhamuu qaba jedhamanii takka takka Somaalee dhaqanii lolanii takka Oromoo dhufanii ajjeesanii namni isaan itti dubbatu hin jiru. Alaayi haal kana du'e jedhanii namni boru akka namni biraan du'aneef wanni godhamaa jiru hin jiru. Inumaafuu hidhattoota gara bakka biraa oofuutu irratti dalagamaa jira. Kanarratti hubannoodhaan deemamuu qaba. Gara aanaa Dawwee Harawaatti maqaa shaneetiin uummata roorrisuun uummata reebuun Waraana Salaamaa qawwee hiikaniiran jechuu ammaan dura gabaasnee turre yoo xiqqaate qawwee 4 ol mana manarra deemanii birrii qotee bulaan duniyaa ofii gurgurtee mana kaa'atee birrii hanga 300 kuni karaa Waraana Salaamaa dhaqaakkee bakka jedhamu namoota maqaa gabaasnee turre kuni torbaan kana keessa kan ta'e roorroon itti fufeera akkas wanni jennu hin jiru. Kanaaf kana hunduma osuma akarruu deemnee ajandama kana galmaan gahuudhaaf ammoo lola jennee yeroo deemnu xiqqoota kana ulfaataa kanarratti of beekuu qaba jedheetiin yaada. Uummanni immoo har'a miti kana kan jedhe miinzamaan akka arabni jettu sanii dura jedhe saniif galee dura jedhe kana dhugaa dubbachuudhaaf namni lolan deema jedhee hudii kana haasa'an jiru warruma deemu san laallattanii akka warri sun sirrii jettaniin fudhannisa jedhuufi fakkeenyaaf waan hin daganne ana jila dhumuugaa biyya gootni hammanaa jiru biyya qawween hammanaa jiru biyya duula lola loluu danda'u waraana tokko ofirraa deebisuu danda'u jedhee namtichi lolee nama 16 kophaa nuu kennitanii jedhe nama 16 kophaa Itoophiyaa deebisa dhugaa dubbachuudhaaf uummata dubbiin galteef jedheeti namana dubbiin galuufiin sanii bara darbe namni osoo dubbiin hin galiniif bara darbe 16 kan kenne barana nama sentii jahatu kennuun mala jedhee yaadu sanirra wanni baratamu amma hedduutu jira jedheeti yaada isaanuu beekaniiranii kanarratti dureedhaan uummanni itti dammaqee waan kana hundarratti beekuu qaban jedha. Waa'ee waraana kaabaa wanni halkanii guyyaa haasofnu hin jiru yoo nutti siqee qopha nu laallata jenneerra yoo nutti siqee rakkoo nurraan gahee nu laallata jenneerra. Baay'ee waraana kaabaatis kana fakkaata. Loli karaa hundaa waliin bananiiranii karaa lixa Tigraay, karaa lixa karaa Eeritiraa, karaa Soqotaa fi eessaa jedhu lolaatuma jiranii haga ammaatti garuu kun achi siqee kun as siqee isa jedhu qabatamaa wanirraa odeessine hin jiru. Jeneraalonni waraanni Republican Guardiin jedhamu sun hundi guyyutti dhufee ani akkasin ture oduun Hararitti jimaana gadaddu achumaan booda naqamanii hidhana naqanii achiin booda waraanatti nageessanii ani maaliin beekaa akkana kan jedhu waraana qabamee jira. Maaliif akkas akka jiru nuuf hin galu. Kanaaf kanarraa rabbi sinaa baraaru oduu qe'een kan kee ibidda keessa jiru deemtee warruma kan kee warruma si gubusan waliin zamachaa minilik warra jedhu waliin deemtee miyya minilik majan jettee loluu irraa rabbi sinaa baraaru. Kanuman jedha kanarraatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu jiraadhaa haga baruu odeeffannoo haarawaa fi akkasumas waa'ee jiran hundumaa'uu haarawaa qabannee walitti deebinutti ana Ahmad Ibraahimin ture. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.